Jaagamaa badhaanee goota guca qabsoo barattoota Oromoo qabsiise. Kutaa lammaffaa. Gootichi Jaagamaa badhaanee qaroo ijoollummaa isaarraa waa hubatu ilma saba isaaf ganamumarraa aantummaa guddaa agarsiisaa ture. Jaagamaan lafaa dhufa barumsa isaatti cimaa barataa hiriyootaa fi barsiisota isaa bira darbee hawaasa guutuun jaalatamu ilma haqa saba isaafis osoo falmuu karaatti citeedha. Goota hiriyoota isaa gurmeechee saba isaaf osoo falmee falmisiisuu lubbuu takkittee qabu ijoollummaa isaatti uummata Oromoof laatee dhaloota itti aanutti baallee qabsoo dabarsee kennuun ofii gara lafa dhugaatti deeme. Erga Jaagamaan ajjeefameen booda marii sirna gaggeessaa isaaf malu jaallan qabsoo fi hiriyoota isaa waliin taasifame warquun akkasii yaadata. Uummanni magaalaa Amboo ijoollee isaa qofa miti kan inni qabsoo bilisummaa Oromoof gabbare maallaqa isaa guutuu gabbare. Namni kiisii keessaa maallaqa qabu homtuu hin hambifatu. Jalqabaa koffiyaa gurraacha magaalaa hundarraa sassaabne, lammata tishertii gurraacha suuqota jiran hundarraa funaanne, sana booda shaamaa yookiin huccuu gurraacha xaaqadhaan gurguramu guutuu magaalaa keessaa funaanne. Namni koffiyaa argate koffiyaa kaan tishertii, namni humni isaa qaqqabuu baate ammoo shaamaa gurraacha akka mormatti addatti yookaan harkatti maratu goone. Namni awwaalcha Jaagamaatii dhufe hundumtuu wayyaa gaddaa qaba, sanaan beekama. Dhaadannoo yookiin diddaa dhageessisaa inni kaan himaa fi geeraraa fardeen Amboo qooraa fi waddeessaa dhufan himaa fi geessinee awwaalle. Yeroo galuuf jennu hiriiraan dhaadannoon dhageessifamaa waan tureef qaamni mootummaa dhaadannoo dhageessisuu hin dandeessan, karaarra deemuu hin dandeessan jennaan humnaan cabsanii dhagaa itti guuruudhaan ijoollee baay'ee reebuun boombii aaraa dhukaasuudhaan meeshaa ol qabanii dhukaasuudhaan magaalaa keessa walariyaa oolanii galgala dhiini aduu gargar baase jechuun waan guyyaa awwaalcha Jaagamaa ture yaadata. Duuti Jaagamaa miidiyaa hawaasaa amma jiru caalaa daangaa hamma daangaatti Oromoo mara dammaqse. Farda fe'atee ijoolleen keenya dhumte jedhee gara magaalaatti kan dhufe jira. Namni dhaga'e hundumti isaa kan qaqqabe yookiin awwaalcha isaa ga'e. Namni dhaga'e hundumti isaa kan dhaqqabe yookiin awwaalcha isaa ga'e. Kan hin dhaqqabne ammoo magaalaa jiru keessatti karaa cufee mana barumsatti jeequmsa kaase jechuun ajjeefamuun Jaagamaa Amboon alattis akka dallansuu guddaa uume ibsa. Gaafa awwaalcha isaa lafatu socho'e, awwaaratu ol ka'ee dhaabbate jechuudhaan guyyaa awwaalchaa obboleessa isaanii kan yaadatan obbo Haayiluun tarii kana caaluu yoo ta'e malee kan akkasii hin argine jedhan. Qorannaa reeffaatiif gara Finfinneetti geeffamuu qaba jennaan samiin hin qotamuu aangawoonni OPDO hin himataman yaada jedhu uummanni walii galeera waan ta'eef anis akka nama maraatee ta'ee maal fidduun qorachiisa jedheen dide. Boodarraa sossobbaa manguddootaatiin akka reeffisaa Finfinnee geeffame sima. Amboo miila tokkoon dhaabbatteetti waan ta'eef reeffa qabattanii nutti hin dhufinaa jechuudhaan poolisiin reeffa Jaagamaa qorachiisuuf isaan waliin imalarra jirutti ergaa himamee akka dhagaan dubbatu. Reeffisaa magaalaa Amboo seenuuf naannoo mooraa yuunivarsiitii Amboo kaambaasii Haacaaluu Hundeessaa ammaa gararraa ga'uu poolisii federaalaatiin akka dhorkamanis himu. Boodarraa koomishinarri tokko itti gaafatamummaa isaa akka fudhatan waliigaluun reeffisaa awwaalchaaf magaalattii seenus dubbatan. Namoonni addatti harkatti huccuu gurraacha marachuudhaan boo'aa dhaadachaa kaan ammoo oofan jechaa akka reeffa obboleessa isaanii simatan kan yaadatan Warquu Badhaanee miirri isaa jechaan kan ibsamu akka hin taane dubbatu. Kaadiroonni yeroo sana turan balbala Amboo kallattii afuriin namoonni akka magaalaa hin galle godhaa jedhanii namoonni qabamanii hidhaman jiru. Biyyi nagaa miti deebi'aa jedhanii Amboo karaa Goljaa Wancii Gudar kan dhufe akka magaalatti hin seenne deebisuu ibsu. Raafamaa fi naasuu guddaa keessa ta'uun qabsoo fi gootummaa kutannoo fi duuti Jaagamaa iddoo namoonni kuma hedduun lakkaa'aman fardeeniin konkolaataan lafuudhaan huccuu gurraacha uffachuun miira aarii fi xiiqitiin guutamuun boo'an himan dhaadatan oofanii jedhan argamanitti bakka awwaalcha waldaa Makkaana Yesuusii Ambootti 1 akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1998 awwaalame. Amboo keessa guyyaa Jaagamaan wareegame kaasee hanga ganni seenee manni barumsaa cufamutti manni barumsaa magaalaa Amboo keessa jiru tokko barsiisan seenee otoo hin barsiisin qormaata duwwaaratti ijoolleen kutaa 10ffaa fi 12ffaa kadhatamanii poolisiidhaan qoraman. Kanarraan kan hafe bara Jaagamaan du'e Amboo keessa barataan mana barumsaa seenee barate tokkolleen jiru. Fincilli ittuma fufe waan ta'eef yeroo tanarraa kaasee hamma bara jijjiiramaatti magaalaa Ambootti barattoonni akka ta'utti baratanii hin beekan. Sana boodatti bakkee garaagaraatti fincilli barattootaa itti fufuu kan yaadatu Warquun
duuti jaagamaa ajjeefamuu barattoota baay'eef sababa ta'e. Ijoolleen kutannoodhaan akka meeshaa kaasanii bosona dirree waraanaatti illee seenan godhe. Walumaa galatti dhiigni jaagamaa dhangala'e falmii bilisummaaf farra dargaggeessi Oromoo godhu Oromiyaa keessatti biqilche. Jaagamaan jijjiirama har'a dhufe jedhame kanaafis sirna TPLF Itoophiyaa keessatti ijaaree deebisee Maqaletti galchuu keessatti gahee olaanaas qabaachuus dubbata namni kun. Guyyaa jaagamaan wareegame waraanni bilisummaa Oromoo woboon giddugala ni dhufa jedhamee natti himame. Ijoolleen har'a lubbuudhaan jiran gaaf sana waraana ta'anii dhufanii na qunnaman jiru. Fincilli akka eegame ol waan dhoo'eef akka barbaadan deemanii waan tokko tokko gochuu hin dandeenye jechuunis ibsa. Guyyaa awwaalcha jaagamaa fincilli Oromiyaa maratti dhoo'ee namoonni hedduun magaalaa Oromiyaa maratti miidhaa gurguddaan gahe keessaa Nuurasaa Girmaa mucaan jedhamu magaalaa Jalduutti ajjeefamee ture. Nuurasaan abbaa isaatiif ilma tokkicha. Abbaan Nuurasaa obbo Girmaa isaanis naasuu du'a ilma isaaniitiin sammuun isaanii darbuun yookiin maraachuun ganna 18 ol rakkatanii otoo deebi'anii of hin barin du'aan addunyaa kanarraa boqotan jechuun yaadata Warquun. Sana booda sagantaa ijoolleen Amboo baafatte koreen fincila sana magaalaa Amboo keessa taa'ee hooggannu baafanne Oromiyaa maratu galmaan ga'a. Nuti dhaabatti yookiin wobootti beeksisna. Dhaabni immoo Oromiyaa maraaf waliin ga'a. Magaalli Amboo fincila xixiqqaadhaa kaasetuu kan guddachaa ture. Uummanni magaalaa Amboo kabaja qaba. Barattoota isaa yoo jalaa rukutaman yaalchisuudhaan warra du'e awwaaluun bira dhaabbachuun warra hidhame nama beekanii fi kan hin beekneef magaalaa guututuu galaa baasee Warquun haalli sun dargaggoota Amboo onnachiisee gara qabsootti fiduu dubbata. Lammata ammoo sagantaa dhaabni gubbaadhaa gadi baasu barattoonni magaalaa Amboo ijaarsa bal'aa jirurra dhaabbatanii gara tarkaaffitti waan hiikaniif bal'inaan namni sun wal biraa waan hin hafneef dargaggeessi akka ta'utti ijaaramee waan jiruuf Oromiyaa maraaf fakkeenya ta'e jedheen amanaa jechuun haala yoos ture yaadata. Bara 2018 yeroo ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed aangootti dhufetti haasaa yeroo garaagaraatti magaalaa Ambootti taasisaniin qabsoo fi wareegamni uummanni Amboo taasisee guddaa ta'uu kaasuun Amboon Yoorkii keenya bakka siidaa bilisummaa itti ijaarudha jechuun ibsaniiru. Mana barumsaa qophaa'inaa Amboottis ganamaan argamuun haasaa barattootaaf taasisaniin Niiwoorkii deemuun lafa siidaa bilisummaa deemuun lafa nuura qabsoo Oromoo deemuun keessumummaan hin jiru jedhanii akka turan ni yaadatama. Seenaa qabsoo fi diddaa barattoota Oromoo Amboo keessatti manni barumsaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa Amboo addumaan akka madda qabsaa'otaatti yaadatamaa jedha Warquun. Namoonni bebbeekamoon lubbuun jiranis kan hin jirres mana barnootaa sana keessaa ba'an. Garuu hamma isaaf malu yaadatamaa hin jiru jedhan. Lafa jaagamaa fi kabbadaan irratti kufan lafa dhiigni isaanii irratti dhangala'e uummanni magaalaa Amboo kaleessaas har'as kabaja qaba miila isaan irra hin ejjenne. Koreedhuma magaalaa keessa ijaaramee socho'utu harkaan dhaqee cufe. Xalayaa garaagaraa bittimsuudhaan namni achirraan akka hin seenne jedhameetu labsame. Hanga har'aatti balballi seensaa mana barnootaa sun cufaadha. Balbala biraa banuun fayyadamaa turan jedha haala karri sun ittiin tajaajila dhaabe yoo himu. Sana qofa miti fincila diddaa gabrummaa wal qabatee gaafa Jawaarfaa biyya galan yoonaa milkaa'ee sirni kun kufee biyya dhaqe magaalaa Amboo lafa jaagamaan itti wareegame kophee koo baafadheen miilan deema jedhee waadaa galee ture. Gaafa Jawaar dhufu anis guyyaa sana achan ture. Haacaaluunfaa namoonni jajjaboon achirra turan konkolaataa isaa keessatti kophee isaa baafatee miila isaan deemee lafa sanatti dhaqee hirmii baafate jechuun hima Warquun. Bulchaan gandaa mana barnootaa qophaa'inaa Amboo keessatti argamu bakkichatti ijaarsa tolchuus dubbata. Karra itti ajjeefaman sanarra suuraan jaagamaa fi hiriyaasaa kabbadaa wal cinaa taa'anii isin Oromoof qaaliidha barreeffamni jedhu kaartaa Oromiyaa fi mallattoon odaa biratti bocamuun mul'atu. Baroota mootummaan Adwaayii biyya bulchaa turetti Amboo akka burqaa diddaa Oromiyaatti ilaalamaa turte. Magaalaa Amboo balbala tokkoon namaatti hamma guyyaa har'aatti rakkoon namni itti hin galin. Sababa kanaan namni uffata gaddaa hin uffatin hin turre. Haa ta'u malee namni duuba deebi'ee dookumentii tokko hojjete namoonni hamma kanaa qabsoo barattoota Oromoo irratti sababa kanaaf ajjeefaman jedhee qoratee waan jiru natti hin fakkaatu jedha Warquun. Bara TPLF biyya kana qabateerraa kaasee uummanni Amboo aarsaa inni kaffaleef bifa dookumentiitiin hojjetamee hin beeku. Dhuunfaadhaan wanti xixiqqoon miidiyaa hawaasaarra kitaabota xixiqqoorra miidiyaalee irratti daqiiqaa 30 sa'aatii tokko wanti dubbatamu ni jira ta'a. Qindaa'ee akka kanatti uummata Amboo fi dargaggeessa Amboo akka dadhabbii isaatti akka aarsaa kaffaletti seenaan hojjetamee yookiin ol kaa'ame tokkollee hin jiru jedheen amana jechuun dubbata Warquun. Tarii namoonni kitaaba barreessan fuula tokko lama ni barreessu.
ani amma lubbuunan jira kitaaba maxxanfamne 10 ol irratti waa'ee koo barreesseera jedha. Obboleessi kiyya hanarratti miti kan du'e. Sochiin inni sochoose ammoo asii ba'ee gimbii Dambidolloo ga'e. Garuu yaadannoo isaa dhabuun akka isaan gaddisiisee himu obbo Haayiluun. Bara sana ijoolleen mana barumsaa lagatanii gara bosonaatti baqatan. Baargamoo dheeraa muranii alaabaa adda bilisummaa Oromoo suuraa jaagamaa wajjin mirmirsuun gumaan jaagamaa badhaanee tasa badee hin hafu jechuun waraqaa barreessanii magaalaa keessa facaafamaa ture jedhan. Gimbiitti nama guddaa tokkotu natti hime jechuun ajjeefamuu obboleessa isaanii hordofee Oromiyaa keessatti diddaan akka dabale yaadatu obboleessi hangafaa kun. Abbaan kiyyaa fi haati kiyya waan qotee bulaa tokkoof malu wanti isaan dhaban hin jiru. Akka ummata isaatiif jedhee darbeetti qabsoo innii fi hiriyoonni isaa qabsaa'anitti ummata kana sagalee ta'e. Homaan jedhu wanta garaa nama tuqu wanta baay'eetu jira. Jarreen maaliif ajjeesan? Maaliif akka waan gaariitti ka'u godhu? Ammas taanaan maqaasaa kaasanii ummata keenyaaf wareegame jedhamee sirnaan yaadatamuu dhabuun isaa kan qalbii nama cabsu kan jedhan obbo Haayiluun sababa isaaniitiif jedhanii kan wareegaman oolman isaanii dagatamuun irra hin turre jedhu. Gaafa jaagamaan ajjeefame ijoolleen magaalaa Amboorraa gara baadiyyaatti ba'uun iyyaa akka turan kan yaadatu obbo Haayiluun haati keenya gaafa sana ajjechaa jaagamaa booda iyya dabarsaa jaagamaa galaafatanii jedhanii barattoota iyya dhageessisan irraa goodaatti dhaga'uus kaasan. Naasuudhaan qoraattii laaftoo maasatti ijaarame irratti kufanii garuu waan migirri na waraanillee natti fakkaanne jechuun akka dubbatan kan yaadatu obbo Haayiluun hin of kaltiyyuu hin seenee jedhu. Erga guyyaa gaafa sanaatii kaasee haati keenya boquunshii ol hin jenne. Abbaan keenya sennaa waa'ee isaa kaasan akka nama buusaan qabee hurgufama. Baay'ee qalbiin isaanii cabe. Obboleessi keenya warquu badhaanee sammuunsaa ni tuqama jennee sodaatamaa turre. Nu qofa miti hiriyoon isaa akka Caalumaa Mangistuu, Nimoonaa Caalii Haayiluu Dalasaa, Farajaa Kuburee fi kaan gidiraa fi dararama hedduu dabarsan. Hin Oromooyyuu hin seene jechuun ajjeefamuu jaagamaatiin booda miidhaa qorqabbii fi qaamaa hamaa firootaa fi hiriyoota akkasumas barattoota Oromoorra gahe ibsu obbo Haayiluun. Siyaasa biyya kanaa yoo xiqqaate waggaa 15 darban kana akka ta'utti itti hirmaadheera. Dhaabbileen siyaasaa Oromoo saditu jiru. Badhaadhina ABO fi KFO. Akka ilaalcha kootti sadan isaaniiyyuu dantaa ofii isaanii malee dantaa saba isaanii waan dursan natti fakkaatu jechuun komata obbo Warquun. Gaafa walitti koottaa mari'adhaa jedhaman dantaa ofii isaanii dhaaba isaanii sharafuu hin barbaadan. Dantaa sabaa caalaa dantaa dhaaba isaanii eegsisu. Kun ammoo ganna 27 wayyaaneen biyya miite caalaa waggaan 4 amma darban kun Oromoo baay'ee miidheera jedheen amanaa jedha Warquun. Lubbuu nama du'eetiin yoo hin reegame Oromoon waggaa 5 as kan ajjeefame waggaa 27 hin ajjeefamne kan waggaa 5 asiitu caala. Dargaggeessi baay'een bosona seeneera. Gartokkeen ammoo KFO yookiin Koongireesii Federaalawaa Oromoo gartokkeen badhaadhina keessa jira. Gareen mooraa sadanuu jiru jedha. Haa ta'u malee ani jireenya koorraa kanan bare qabsaa nama dantaa saba isaa dursu, nama faayidaa biyyaa dursuudha. Inni jalqabaa fedhii dantaa ofii awwaalanii irra darbanii kan dhaaba ofiis dhiisanii kan saba ofii dursuudha. Hiriyoota keenya baay'ee dhabneerra jechuun hiriyoota isaa baay'ee jaalatu rasaasaan dhabuu fi inni mataansaa eegumsa waaqatiin har'a ga'uu kaasa. Hiriyoonni isaa qabsoo kaleessaa hamaa fi gaarii waliin dabarsan dhaabbilee siyaasaa Oromoo KFO ABO fi badhaadhina keessa jiraachuu kan kaasu Warquun meeshaa kaasanii bosona kan seenanis jiraachuu dubbata. Hundumti isaanii yoo saba kanaaf yoo biyya kanaaf jedhan dantaa ofii isaanii dhaaba isaaniirra darbanii dantaa biyya isaanii dursanii yoo danda'ame dibaabee tokko jalatti wal arguu qabu. Kanaaf immoo haala mijeessuu kan qabu mootummaadha. Mootummaan akka afaan hin dubbatu osoo hin taane gochaan balbala isaa banee agarsiisutu irra jiraata jechuunis dhaama obbo Warquun.